Magaalaa Adaamaatti yaa'iin hundeeffama paarlaamaa daa'immanii gaggeeffame. Hundeeffama paarlaamaa daa'immanii kana irrattis qaamolee olaanoo magaalichaa akkasumas miseensonni paarlaamaa daa'immanii argamaniiru. Barattootni filatamanis afyaa'ii paarlaamaa daa'immanii magaalaa Adaamaa ta'uun kan filatamte barattuu Hayaat Muhammad, itti aanaa afyaa'ii paarlaamaa daa'immanii barataa Amaanu'eel Zawduu, barreessituu barattuu Hermeellaa Dajaneeti. Barreeffama dambii ittiin bulmaata paarlaamaa daa'immanii dhiyaate keessaa muraasni filannoon miseensa aanaalee magaalaa akkasumas naannoo walqixa ta'uu, miseensi paarlaamaa tokko waggaa 2 ta'uu akka qabu, sagaleen dhiiraa fi shamaraa walqixa ta'uu akka qabu fa'i. Dambiin ittiin bulmaataa kunis sagalee guutuun ragga'ee jira. Afyaa'iin magaalaa Adaamaa Aadde Imabeet Jibbaa haasaa taasisaniin paarlaamaan daa'immanii mirga daa'immanii irratti kan xiyyeeffatu ta'uu himuun duraan hundeeffamni isaa akka magaalaatti qofa kan ture yeroo ammaa kana aanaalee hunda keessatti hundeeffamee jira jedhan. Paarlaamaan kun cimtanii tokko ta'uun dhimma hawaasummaa akkasumas mirga daa'immanii irratti hojjechuu qabdu jechuun himanii jiru. Aadde Imabeet Paarlaamaan daa'immanii mirgoota daa'immaniitiif kennameen keewwata 36 keewwata xiqqaa 1 hanga 5 jalatti ibsamee jiruun daa'imman akka lammii kamittiyyuu jiraachuu, barachuu, maqaa fi lammummaa argachuu akkasumas tokkorraa kaasee keewwata xiqqaa 5 tokkorraa kaasee hanga 5tti jiru keessatti daa'immaniif heerri mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ibsameen mirga akka qaban, itti aansuunis ammoo mirga sirna dimokiraasii keessatti shaakaluu akka qaban labsii keessatti kan ibsameef inni kun paarlaamaa daa'immanii shaakalsiisa jedhamee sadarkaa mana marii magaalaatiitti yeroo dheeraadhaaf geggeeffamaa turuun isaa beekamaadha. Miseensonni paarlaamaa daa'immanii hundeeffama kana irratti argaman tokko yaada kennaniin hojiilee hojjetamuu qaban gama keenyaan manneen barnootaa keessatti hojjennee jirra. Qaamni olaanuu garuu hojiilee hojjetame kana dhuftanii hin ilaalle, kanaaf dhuftanii nu jajjabeessuu qabdu jedhan. Yeroo adda addaa irratti paarlaamaan adda addaa ni hundeeffama. Akkasumas paarlaamaan kun yeroo afaaniin paarlaamaaleen adda addaa jechuudha. Afaaniin ni hundeeffamu, hojiin hin jiru. Maaliif paarlaamaan kun mootummaarraa labsiin waan dhufeef qofa magaalaa irratti, aanaa irratti, gandaalee adda addaa irratti ni hundeeffama. Garuu hojiin takka illee hin jiru. Afyaa'iin paarlaamaa daa'immanii magaalaa Adaamaa barattuu Hayaat Muhammad, bara kana hojii hedduu hojjechuuf karoorfannee jirra. Keessattuu barattoota daandii irra jiran akka isaan carraa barnootaa argatan gochuu fa'i jechuun qaamni hunduu nu cina akka ta'an jechuun ergaa dabarsitee jirti. Karoorri nuti qabannee jirru barana paarlaamaa daa'immanii barnoomsaa 15 keessatti hundeessinee turre bara gaddaa jechuudha. Amma immoo kana caalaa hundeessinee paarlaamaa daa'immanii manneen barnoomsaa keessatti hin hundeeffamin ilaalle kana caalaa keessatti hundeessinee cimsuu fi barattoota barumsa carraa barumsaan argatiin kan daandii gubbaa jiran sansan kan kana fakkaatanii fi daa'imman immoo mirga isaanii fi dirqama isaanii beekaa akka isaan guddataniif vokaal persanii paarlaamaa daa'immanii barumsaa keessatti dhaabuudhaan hojjechuudhaaf yaannee jirra jechuudha. Ammaaf qaamolee bulchiinsa jiran olaanootti qaamni hunduu waajjirri murtii daa'immanii, waajjirri dhimmi paarlaamaa daa'immanii kun isaan ilaallatu hordoffii irratti hanqinni xiqqoo laafatu jira jechuudha. Hanqina sansan nu fooyyessanii nu cinaa akka dhaabbataniif asumaan isaaniifis dhaamsa dabarsuun barbaada jechuudha.